Ashama akkam jirtu jaallatamuuf kabajamoo hordoftoota kiyya guyyaa irraas viidiyoo kan biraan deebinee jirra jechuudha. Guyyaa irraa kan waliin ilaallu waa'ee dipaartimentii HO yookiis waa'ee dipaartimentii Public Health dha jechuudha. Egaati chaanalii kana irratti dipaartimentii adda addaa yerootti informationii jiru isinii firaan ture. Ammas dipaartimentii baay'inaan barattoonni hedduun na gaafatan informationii detail informationii isinif qabadee dhufeen jira jechuudha. Waa'ee Public Health guyyaa irraa waliin ilaalla. Akkasumallee hiriyaa koo eebbifamaa dipaartimentii kanaan kan eebbifame hiriyaa kiyyaa interview godheen ture. Asumaan viidiyoo sana illee share isiniif godhaa jechuudha. Egaati dipaartimentii jechuun waa yaraa miti. Dipaartimentii alta akkasiintanii kan keessaa baatan mini. Kanaaf dipaartimentii kam seenuun dura dipaartimentii kamiyyuu seenuu keessaniin dura waa'ee dipaartimentii sanaa sirriitti informationii jiru gaazar gochuu qabdu jechuudha. Informationii kana immoo gaafa gaazar gootanii keessattuu nama sanaan bahee hojiirra jiru yookiis immoo barataa siinirii ta'ee gaafachuu qabdu jechuudha. Yeroo baay'ee barataa fireeshiin waa'ee dipaartimentii sanaa sirriitti beekuu dhiisuu danda'u. Informationii sobaa isinii qooduu danda'u jechuudha. Kanaaf nama hojii irra jiru yookiin dipaartimentii sanaan eebbifamee bahee hojii irra jiru yookiis immoo waggaa 2-3 nama baratee jechuudha. Barataa siinerii gaafachuu qabdu jechuudha. Egaati informationii kana isiniif qooduudhaaf waa'ee dipaartimentii kanaa sirriitti diteelii qoradheen jira. Sababa isaas informationii isinii kennu kun informationii yaraa miti. Sababa kun namni takka illee gufachuu waan hin qabneef sirriitti itti yaadee dipaartimentii kanaa waan jiru opportunity jiru tokko lamaan qoradheen isiniif qabadhee kanan dhufe jechuudha. Anaan kan nan beenne an barataa yaala fayyaa yookiis barataa meedisiniidha jechuudha. Almost gara waggaa 5 naannaa kanarra kan jirru waa'ee fayyaa wajjiniin kan wal qabatu hamma takka nan beeka kan jedhu isiniif asumaan share isinii gochuudhaaf jechuudha. Anna chaanalii kiyya kanaaf haaraa yoo taatan viidiyoo kana like subscribe gochuun na jajjabeessaa. Isin eeguuttan jira. Like subscribe waan gootaniif guddaa galatooma. Sababa isaas isin sekendii takka fudhattanii viidiyoo kana like subscribe yeroo gootan anaaf amilee guddaa naaf kenna. Akkasumallee viidiyoon kun namoota hedduu bira akka ga'udha waan ta'eef viidiyoo kana like subscribe gochuun akkasumallee hiriyaa keessan dipaartimentii kana join gochuu fedhuuf share gochuun akkana jajjabeessitan isin gaafadha. Waan gootaniif guddaa galatooma. Egaati dipaartimentiin Public Health yookiis dipaartimentiin HO maali? Miidhaan isaa maali? Faayidaan isaa maali? Kan jedhu tokko lamaan gadi fageenyaan waliin ilaallaa jechuudha. Egaati seensa isaarraa kaasnee haasofnu dipaartimentii kana seenuudhaaf dirqama naachuraal saayinsii ta'uu qabdu. Barataa naachuraal saayinsii ta'uu qabdu. Barataa naachuraal saayinsii eegga taataniin booddee gara gibbii dhuftanii common course fudhattu. Common course fudhattanii san booddee common course fixxaniin booddee gara kolleejjii fayyaa seentu jechuudha. Gara kolleejjii fayyaa seentanii kolleejjii fayyaa eegga barattanii xumurtaniin booddee kolleejjii fayyaa keessaatii filattu jechuudha. Dipaartimentii kana irratti kolleejjii fayyaa keessa dipaartimentoota jiran keessaa dipaartimentii kana irratti kompitiishiniin ni baay'ata jechuudha. Egaati walumaa galatti dipaartimentii kana barattanii bahuudhaaf waggaa 4 isinitti fudhata jechuudha. Waggaa 4 wayii jechuudha almost kan isinitti fudhatu. Dipaartimentii kanaan eebbifamtanii eessarra hojjettu? Dipaartimentii kana keessatti immoo maaltu baratama kan jedhu highlightii isaa hanga takka isinitti hima. Dipaartimentii kana seentanii koorsii fayyaa jiru hundumaayyuu ni fudhattu. Garaagarummaan jiru yeroodha malee dipaartimentii meedisinii jiin wal fakkaataa jechuudha. Yeroon isin jedhu diteelii yeroo bal'aan qaban malee koorsii jiru hundumaa cover godhu jechuudha. Egaati dipaartimentiin kun dur akkuma beektanii barattoonni meedisinii qabxii takka lamaaf dhaban jechuudha. Dur kan isaan seenan kallattiidhaan HO seenu jechuudha. Qabxii takka lamaaf barataan dhabee barataa goboziin qabxii takka lamaaf dhabee HO seenaa jechuudha. Garuu amma yeroo seenaa asitti yeroo dhiyoon asitti meedisinii taansee kan jiru faarmaasiidha jechuudha. Amma akka currently akka jirutti barattoonni baay'inaan kan filatanii fi qabxii guddaa baay'inaan kan gaafatanii yaadamu kompitiishinii irree kan jiru siyoosii minaamni kan gaafatu faarmaasiidha jechuudha. Meedisinii taansee innaa garuu dur akka kanaa jechuudha. Yeroo akkas isiniin jedhu dur yeroo isiniin jedhu immoo waa'ee dipaartimentii kana bu'a qabeessummaa dipaartimentii kanaa gadi buusuu osoo hin taane dipaartimentiin kun hanga ta'ee waan namoonni irraa gara dipaartimentii faarmaasii filachuutti irraa amma takka shift godhutti jiranii keesiin guddaanii dipaartimentiin kun internationally miti jechuudha. Internationally miti yeroo isiniin jedhu dipaartimentiin kun akka Afrikaatti South Africa fi Itoophiyaa keessatti qofa kan kennamu wayidha jechuudha. Sababa kanaaf jechuudha gara faarmaasiitti kan barattoonni baay'inaan shanti godhaa jiranii jechuudha. Biraan immoo ilaalchi wayii ni jira. Ilaalchi yeroo isiniin jedhu yeroo baay'ee xeenaa xabiyaa irratti ramadama minaamini oduu akkasiitu jira. Sababa kanaaf jecha
naannaa baadiyyaatti minaamniidha xeenaa xaabiyaarra hojjetu minaamni oduun akkasii waan jiruuf kun illee xiqqoo barattoonni akka shiifti godhan gochuu danda'ee jira jechuudha. Garuu riyaalitiin jiru dipaartimentii kana namni baratee ba'ee just bakka akka jeneraal jiippeetti hojjechuu ni danda'a jechuudha. Sababni isaas waardii hundumaa tachi waan godhaniif akka kanaatti hojjechuu ni danda'u jechuudha. Dipaartimentii kanaan baatanii kiliinika mataa keessanii banachuu dandeessu opportunity guddaatu jira. Sababni isaas waan hundumaa tachi waan gootaniif waan fayyaa wajjin wal qabatu waan hundumaa tachi waan gootaniif information ni qabdu jechuudha. Akkasumallee as related medicine yeroo baay'ee dur akkuma beektanii dipaartimentii HR irraa kallattiidhaan gara mediciniitti guddifachuun carraan jiru bal'aadha jechuudha. Opportunity akkasii ni jira. Gillii keessanitti license waan taataniif gillii keessanitti barachuu ni dandeessu. Barumsa kan biraa barachuu ni dandeessu. Amma yeroo baay'ee barattoonni mediciniin eebbifamanii ba'anii digrii isaanii lammataa yeroo baay'ee public health-dhaan kan fudhatan keessattuu barattoonni specialize gochuun barbaanne public health-dhaan jechuudha. Sababni isaas opportunity hedduu qaba. Departmentiin kun NGO keessa hojjechuu dandeessu. Opportunity hedduutu jira jechuudha. NGO keessa galuudhaaf health officer taatanii hospitaalota akka irratti hooggansaa wajjin kan wal qabatu NGO wajjin kan wal qabatu opportunity akkasii waan jiruuf departmentii filatamaadha jechuudha. Waa'ee departmentii kanaa hiriyaa koo eebbifamaa departmentii kanaan kan eebbifame hiriyaa kiyyaa interview godheen ture eebbifamee inni ammoo hojiirra jira hiriyaa koodha hojiirra jira hojjetaa jira jechuudha. Viidiyoo kana fudhadhee viidiyoon kun xiqqoo ture waggaa takka wayii dura jechuudha. Garuu viidiyoo sana hojjechuuf yeroon arganne xiqqoo biizii waan ta'uuf yeroon arganneen ture. Viidiyoo kana wajjiniin walitti merji godheen isinitti argisiisa. Guyyaa gaafa eebbisaadha jechuudha. Informationii kana kan isarraa fudhee kanaaf informationii jiru tokko lamaan isa wajjiniin ilaalla na wajjiniin turuun dagatina. Public health kun maali? Fakkeenyaaf public health baatee mana qoricha dhuunfaa mataa keetii banattee ofii keetiin of qacartee dinagdee mataa keetii raan gochuu ni dandeessa. Opportunitiin akkasii jira. Faayidaan barumsa public health keessaa tokkoffaa restrict hin taatu akka warra kaanii fakkeenyaaf amma warri kaan specific yookaan pediatrics nurse yookaan surgical nurse yookaan midwifery maali inni kun garuu faayidaan isaa waardii arfanuu sirriimatti barata hundumaa isaa jechuudha. Waardii maajarii ta'an arfanuu seeramaan barata. Asii baatee immoo dhuunfaa kee banachuudha wanti daangessu hin jiru. Saayinsii illee seeraan hin barata warra arfanuu seeraan barata. Warra intini kam caalaa saayinsii isaa seeraan hin barata. Garuu xiqqoo rakkoon ni jiru barumsa isaarratti baawundarii waan hin qabneef baay'ee dubbisuu gaafata. Sababni iyyuu waardii hunda barataa kitaabni qofaatti kana kan public health jedhee qophaa'ee hin jiru waan ta'eef kitaaba hundumaa wanta dhimma sana jiru qotu dubbisuu qabda waan ta'eef sun xiqqoo isaan hin jiru. Guyyaan irraa kun guyyaa baay'ee salphaamni meesti akkamitti fiil goote guyyaan irraa siif hiika akkamii qaba? Garbachuu fi baay'ee si gammachiisa. Sababni iyyuu gaafa fireeshii taatee gaafa gara mooraatti mana warra keessaniiti baatu guyyaa kana arguudhaaf wanta dibaatudha. Eebbifamee manba'aa jetteeti kan dibaatu gaafa jalqabdu nama baay'ee wajjin jalqabdaa wanta kana immoo hamma xumuraatti sadarkaa kanarraan ga'uuni waan guddaadha jenna. Barumsaan gammaatti kutaa tokkorraa kaafnee itti baranne feezii tokko yeroo itti xumurreedha kuni. Kana booddee environmentii haaraa argina environmentii haaraatti gadi baana feezii kan biraa jalqabna malee feezii tokko yeroo itti xumurreedha guyyaan irraa waan ta'eef baay'ee gammadeera baay'ee gammachuun nutti dhaga'ama. Innaa baay'ee namatti tola dhugaa guyyaa irraa kana akkamiin ibsuuniyyuu jechaan ibsuuniyyuu waan namatti ulfaatu natti fakkaata. Sababi isaas maal seetanii innaa waggaa 17 jechuun waa yaraa miti. Mee waggaa 17 kana ilaala mee kutaa tokko kaasanii innaa ammanni levelii kanarra ga'uudhaaf teenshinii meeqa kee akka darbe guyyaa meeqa qormaataaf akka cannaqamee dubbisaa ture. Waan baay'ee qaba gama barataa taatanii peenii dabarsitan yaadatamu yeroo baay'ee garuu peenii gaafa sana dabarsitan yeroo dabarsitan cinqatii dabarsitan utuu wanni ittiin keessa ta'an ilaalan jiraate baay'ee difficultiidha jechuudha. Innaa guyyaan kun baay'ee namatti tola keessattuu waan baay'een ispeeshaalii ta'e guyyaa kana ga'anii maatii nagaa biyya nagaa ofii fayyummaan tofiin nagaamaan guyyaa kana ga'uun jechuun achiivimentii guddaadha. Kanarra yommuu darban immoo saksiit ta'anii eebbifamuun waan jechaan hin ibsamnedha jechuudha.